إيماني والنوق بديني رحمتك يتيني الحمد لله ذي الجود والعلا يا قفتا وهندانا ما تأوتلا يا رب نكدني إيمانا كاملا عمري ندرسي نقدي هفلا بل شريرا يا ربي يا مولا أردي في سميك إسا وما يراب جلا جبالا فاتئ أمو كرم أبدلا hundinuu waan qabu kenna kan kee jala nuu kenni kenna kee anta ni'mal mawla ilaahi ya allah ya farij al-husni qul nuu qabi diini rahmataka yatini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير دعوتوت تي في إسلاما كجلو المنما خنين الدنيا قوتور تيسنين ودعوة جرتن هندي خيسنو بك جرتنتي سلامتان جاللا سلامتان رحمة سلامتان برخة سلامتان ور جنة إسنرا حاجيسو إسنين جتشا سجنتان تيسن تن تي في إسلاما ترى ترباني تقويا جمتا ساعتان إسني إيغلتو أما جلقبت سجنتان تربان نت قويا خان إسن إيغتن سجنتا والدرقومي برنوت إسلاماتي سجنتا والدرقومي برنوت إسلاما تنقويا الرا بكما غافا خوتي اتدامن الرا إيغلو دان اتفوفنا خوتا دبر خيستي وولد دامن ندم يا ربي إن إن شاء الله تربان نفواي سيرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم خلافة تكانوا بلچينسا خلافة شنفة مقالين هيمو غافي خيس جرتو فجتا خلافة شنفة ترى والمريان ناجن إيغا علي بن أبي طالب آخر مبودة أن يتو خلافاته تكانوا خليفة إسلاماته إسلام هقنو تري خلافان إسلام مو أن يرتد أبت أتبودة مالتو إيغالي وانجو أرجع بلنا الإرا والمريان بقى نجيان دفتن بقى نجيا ولتي ديبني رب سبحانه وتعالى أمري نريسه أما اللي ورت هربانين أمتا أمري ديرته ولتي ديب ربي إنه هاقول سنين جتا سجنتاتينا أم مرة إيجالي اتفوفنا إن شاء الله دعوتوتا في هردفتوني تي في إسلاما خنين سجنتا والدرقومي برنوت إسلاما ترتي بالبلتني هرماتشو بربادن أكما أرماندورا بالبلوتا لمن جروخانا إيمو في تليجرام والدورا دوبان بالبلتني سجنتا تنرتي هرماتني سجنتا تنرتي والدرقومو دندسن قودة إرافردان أفيراتينيا دعوتوتا خين ربي جزا خيسن إسنها خفل ورين هنگا أرى hirmaachaa turtan warreen nu buhaarsaa turtan warreen sagantaa tana hirmaatanii irraa barachaa turtan rabbiin isinirra haa qeebalu isiniin jenna jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum arras ga akkuma yeroo biraatitti bilbilli banamee ammarraa eegaluudhaan bilbila keessan qeeballe kan isin itti keessummeessinu ta'a tanaafuu ammarraa eegaluun sagantaa tanarratti hirmaattanii murnaan dhuftanii akka irratti wal dorgomtan isin gaafachaa gara sagantaa teenyaatiitti dabara inshaa Allah baarakallahu fiikum torban dabra akkuma beekamu gaafii fi torban sandura gaafii deebisaa teenya keessatti wanni hedduminaan irraa barachaa turre zamana khilaafaa Ali ibn Abi Talib ilma adeera rasuula islaamummaa keessatti akkasumatti zamana khaliifummaa isaa san keessatti rakkinoota harkaman Ali booda firqaan heddummachuun ummanni islaamaa yeroo sanitti jeequmsa guddaatu ture ummatoota islaamaa murna adda addaa jiddu Ali ibn Abi Talib rakkinuma san keessa harka namaati irratti wareegamanii eegasi khaliifaan shanaffaan nama tokkotti dabarte khaliifaa shanaffaa torban dabre maqaa khaasnee turre namallee gaggaafannee namni hedduun maqaa dogongoraatitti akeekanii arralle inshallah yoo gaafiin akkasii sanitti dhufte waa maqaalee dheengadde itti akeektan sanirra xiqqoo ifkusadha jenna maaliif jennaan bakka taarikaatitti maqaaleen isin torban dabaree khaliifaa
shanaffaatiif dhowwuu turtan san dogongora akka tahee irra walii baanee jirra. Khaliifaan shanaffaa eenyu, hangam takkaaf bulchee, eessa dhalatee, eessa guddatee, zamanni khilaafaa maal taatee, sababa akkamiitiin khaliifummaa irraa bu'ee ni aakhirame moo maal waan jiru guyyaa har'aa bal'inaan sagantaa tana keessatti mari'anna. Sagantaan teenya eegee eegaltee hanga kutaa 50titti deemaa jirra. Inshaallah sagantaa siiraa hanga ammaatitti waan xumurarra geenye fakkaata. Fuula dura inshaallah sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaa tana bifa aqiidaatiin akkasumatti kitaabota biraa hedduu finne irraa wal barsiisna. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. Daawwattoota keenya ammallee bilbila keessan eegaa jirra. Bilbilli telegiraama bilbilame namatu sararra jira. Bilbila iimoo lafarra jira. Namni bilbilee isin duraa qabatee hin jiru. Abbaan iimoon bilbilee nama telegiraamaan bilbilee hirmaachaa jiru walii wal dorgomuu barbaadu iimoon bilbila qooda irraa fudhadha. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum. haala saniingaa inshaallah akkuma wal barsiisne garee jalqabaa jenne hanga garee 5 hanga 6 yoo rabbiin nu laaffisee yeroo jiraate hanga garee 7 illee isin keessummeessaa jechuudha. Arra rabbiin waqtii tana keessa barakaa isinii haa kaayu. Isinummaan nashaaxaa wanni arra irraa mari'annu khaliifaa shanaffaati. warreen sagantaa tanarratti hirmaatanii qooda fudhachuu barbaadan hundi khaliifaan shanaffaa eenyu waa'ee khaliifaa shanaffaa if gaggaafadhaa wal gaggaafadhaa. Jazaakumullahu khairan barakallahu fiikum. akkasi daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa bilbila lameen sararratti arkitan kanarratti bilbiltanii nu arkachuu dandeessanii bilbiloota lamaan kanarratti bilbilaatiin nu qunnama. Jazaakumullahu khairan. durga yeroo tanatti bilbilli hedduu dhufee namoota hedduu keessummeessina ture hanga dandeessanitti bilbila lamaan sanitti fayyadama. yoo rabbiin jee inshaallah sagantaa tana keessatti akkuma hanga ammaa dubbachuu jirru kana khaliifaa shanaffaatirra wal mari'annaa. khaliifaan shanaffaa eenyu akka tahe eessatti akka dhalate maal akka hojjechaa ture akkamitti khaliifummaan isaa san deemu turte ummanni islaamaa moo zamana khaliifaa sanii maal fakkaachuu turanii biyyoota islaamaa meeqatu zamana khaliifaa shanaffaa kana baname biyyoota islaamaa lola akkamii gaggeeffame wantoota kana hunda qorattanii khaliifaa kana sirritti baruu ni dandeessan. rabbiin isaanii fi maatii isaaniitiif sahaabota rasuula rabbii hundarraahu rabbiin irraa haa jaalatu. akkasi gaa obboleeyyan keenya rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmii wal barsiisnu tawalirraa barannu tana keessa barakaa nuuf haa kaayu. hanga dandeessanitti inshaa Allah bilbilli iimootiin lafa jira jaanii. okay inshaa Allah jazaakumullahu khairan daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa hanga dandeessanitti inshaa Allah warri bilbiltan namoonni hedduun sagantaa fatwaafaaf bilbila sheekafaa barbaanna jaa sagantaa wal dorgommii barnoota islaamaa tan isin warri dhageeffatu TV Islaamaa dhageeffatu gaafii gaafatamtanii irratti wal dorgomtanii namoonni gaafii fatwaafaa gaafachuu barbaadan hanga dandeessanitti inshaa Allah sagantaan waggaa 2 deemna amma eegallee sagantaa TV Islaamaa namoonni hedduun sa'a sagantaa adda baasanii beekanii jennee yaadna. tanaafuu inshaa Allah yoo fatwaa qabaattan yoo rabbiin keenya jee salaata subii booda isin bira akka biyya teenya sa'a 12 takkan sa'a 6 biyya Saudi Arabiyaa salaata subii booda inshaa Allah nama asitti dhufee yoo sheekni keenya jiraate Sheekh Anwar Yusuf wajjin yookaan immoo bakka isaanii sheekha biraa wajjin sagantaan fatwaa isinii dhiyaatti. sagantaa fatwaati irratti bilbiltaniiti gaafiilee qabdan gara TV Islaamaa ergitanii sagantaa fatwaa qofaa irratti miti gara bilbilaatiinis appsii keessatti gaafiilee qabdan ergitanii gaafiilee san warreen sheekanii wajjin taa'ee gaafii sheekaniif dhiyeessu gaafiilee teessan fuudhee sheekatti isinii dhiyeessuu ni danda'a. yoo tan ammoo suduudhaanii sheekha gaafachuu barbaadan jettan immoo bilbila yeroo fatwaa bilbiltanii argachuu ni dandeessan. jazaakumullahu khairan. gareen tokkoffaa seenteetii sararra jirti. warri garee jalqabaa keessaa qooda fudhachaa jiru. assalaamu alaykum. halo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. jazaakumullahu khairan. shamarran keenya baga nagayaan dhuftanii baga nagayaan gara TV Islaamaa bilbiltan isiniin jecha maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan wal dura duubaan naa hima. بلسي أحمد سودين الرا.
اوكي هي islaamaanu galatooma jazaakumullahu khayran daawwattoota TV islaamaa qaceeloo ilmanaa kan hordofaa jirtan qophii wal dorgommii barnoota islaamaati. Qophii wal dorgommii barnoota islaamaa tana keessatti garee jalqabaatu bilbilee sarara irratti nu waliin argama. Garee jalqabaa keessatti warri qooda fudhachaa jiran shamarran lama isaanis Bilisee Ahmed Swiidin irraa akkasuma Aishaa Jamaa Makkarraayi carraa gaarii isaaniif hawwina. Gaafii jalqabaa namni gaafatamu Biliseedha. Bilisee na dhageessame? hayyee gaafiin jalqabaa akki jettu Bilisee khaliifaan islaamaa kan shanaffaa eenyu jetti gaafiin jalqabaa? Hassan eenyuti? khaliifaan shanaffaa kan islaamaa eenyu? ka eegaa علي بن أبي طالب دو إبودا أنجو إسلام فرته خليفة ما فرته حسن بن علي ولا يا حسن بن علي كلتهم جزاك الله خيرا. عائشة حسن بن علي سلمانو وانا مرفقاتو دي بستني قالتهم سلمانو. عائشة جامع قافي لما فا حسن علمي علي بن أبي طالب هجرار را برمي كفات دلتي برنوتا دوران دبر سنة خيسة تدول برسيس نجر وايد دلوتا يساتر را حسن بن علي هجرار را برمي كفات دلتي عائشة ايوه غافي dhageesse ايين dhagaye hayyee deebisaa. الله اعلم استاذ. الله اعلم قالتها جزاك الله خيرا. بلسه بلد لما الله اعلم. بلد لما اوكي قالتهم جزاكم الله خيرا. غافي صدفة نما دور سر الدبيسات انجفت. ايه يا رب. اوكي غافي صدفة كجتو حسن علمي علي ايست دلت مدينة مكة. اوكي جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. اسلامانو هدو غلطوما ربي سن راجالتو داوتو تي في اسلاما كچول المنما كمان غاما هردفات ورتن كان غرين توقفا والدرغمي ساني تمراني جراني والدرغمي تن خيستي غافين جلقبا خليفان اسلاما خان شنفان انيو يتي غافين جلقبا إسال لمانو حسن الما علي بن أبي طالب جتشولان ديبسن إسال لمانو سرتي أركتني جرن داوتو تخين أسرتي كومنتي تكانو يادا قبابا تكو إسن هبتشي سنبر بادا تربان دبريلي يرو خليفان شنفا إينيو جنو نمني هدون عمر بن عبد العزيز جي خايغن سغنتا في تلي فيسبوك خيانغما خيساتين وفيغا فيليتنا نغافتي كمالي تشنكتني جرا وانتنا سرتي أديسيني باسون بربادا يرو هدو خليفان شنفا عمر بن عبد العزيز جتشوتو تطقما سينا خيستي قروسا سينا سريتي متي أكاتا مكان عمر بن عبد العزيز خليف ما شنفا وجين تقمو الدباسي سنهما جتشوان علماء إسلاما لفخايا سريتي خليفان إسلاما خن شنفا خن علي بن أبي طالب إرقا آخر مبود صحابان رفتي والجيسي فلتي مبايعة صحابوني كما أفرتما أول قاليف بلما سينن رفني بلما سيننيف حسن إلما عليتي حسن صحابة دا رسول إجان أركجرة ماتي رسولات رسولي أخاخو إسافتها جتو دي فما يونغا في برات خيسا اللي خوتي عمر بن عبد العزيز مو صحابة متي عمر بن عبد العزيز تابعي دا عمر بن عبد العزيز زمن ديرا بودا ايغا عمر بن الخطاب دوي حسن دوي زمن ديرا بودا دوفي اني رسولا دقمنه صحاباتون دندو صحابان جاء مجچو تابعين صحابان نما رسولا اركي اتامن قفا نمني صحابه جاءمون ما وصو رسول جرو رسولا اركي اتامن صحابه جاء متنافو عمر بن عبد العزيز ورا
تابعيتي تابعي لخي سوار غرغدا سودا ربيتي في بلچين اسلامات بكم عمر بن عبد العزيز مو زمن دير بود ايغا خلاف ما دمته ملكين اسلاما دمته دفته زمن موتوني اسلامني موتين بلو تري زمن خنا دفه يرو غباب دف يرو وغالا ما في كناف بولچه وانتي اني خليفة شنفا جزء مقا خامة تقامو نموت هدوتو زمن علي بن أبي طالب بودا نمني عدالا خلاف ما إسلاما تدور ترتسن ديبسي حواس إسلاما بلچو تري زمن حقني اتي در به زمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أكان كتابني ربيتي في حديثني رسول ربي صلى الله عليه وسلم هجير اتئولي زمن عمر بن عبد العزيز تنافو عمر بن عبد العزيز يا مملة عمر بن عبد العزيز لكويسان تكانوا كتاريخاتي خليفة شنفاتي متي خليفان شنفا علم علي بن أبي طالب حسن علم علي تيجة جزاكم الله خيرا حسن هجرة بودل التي ايجا رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكرا غير مديناتي غدانا دلته هجرة بر ميقفات دلته جنة غافن بلسي احمد بر لما فاجته ان اركنه عائشة جامع الله اعلم جته اسنس غافيسن هندي بسنه ربي راجلته يسلمانو حسن علم علي هجرة بر صدفا دلته يجچو duraan seenaasaa hijiraarraa bara sadaffaati maaltu uumame jennee gaafii ol gaafachuu turre barnoota kana isin barsiiseetiin ture sirriitti yaadadha. Gaafiin sadaffaatii fi gaafiin dhumaa tan abbaan dura deebise injifata jenne Hassan ilmi Aliyyi eessatti dhalatee jetti gaafiin sadaffaa Hassan ilmi Aliyyi biliseen Madiinatti dhalatee jette isiillee durallee dubbatte sirrittillee arkatee jechuudha. Aishaa Jaamaa immoo Hassan ilmi Aliyyi Makkatti dhalatee jette isiin hin arkanne. Hassan ilmi Aliyyi hijiraa booda dhalate hijiraa booda immoo abbaan isaatii fi ummaan isaatiif akkasuma rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam hundi Madiinaa keessa jiraachuu turanii eega Madiinaa dhufan booda wal fuudhanii akkasitti achitti dhalatee jechuudha. Hassan ilmi Aliyyi akkasitti Madiinatti dhalate. Jazakumullahu khairan. Gaafilee gaafannee sadeen keessaa bilisee Ahmad gaafii lama sirriitti deebisuun injifattee jirti. Obboleettii teenya Aishaa Jaamaa immoo gaafii lammaffaatii fi sadaffaa dhabdee gaafii takka harkattee wal dorgommii gaarii taasisee jirti. Isin lameenuu hedduu galatooma. Jazakumullahu khairan. Baarakallahu fiikum. Isin janna daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa warreen sagantaa wal dorgommii barnoota Islaamaa daawwachaa jirtan garee lammaffaatu sararra jira. Warri garee lammaffaatiif sararra jirtan assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا. شمران كي نبغى نجيا غرا TV إسلامة بالبلتني جل كبرت مكاخي سنيفي بك إرابيل بلتن ناهمون إجلا جزاكم الله. اوكي مكاخي أصلي 30 جام. أصلي انت لدين. انت لدين. أصلي إسرائيل. سعودي عربية رياض. رياض. هي نمني لما فهم مكان كي إنه إسرائيل بالبلتو بليتينيا. أنا أم محمد سعودي عربية رياض الله. أم محمد هي والرياضي والدفع. تمام جزاكم الله خيرا. بقى نجيان رفتن دعوتو TV إسلامة كجلو المنامة غري لما فات سررتي أركما غري لما فات الرتي والريكود فوق أشاجرا أصلي انت لدين إسلام رياض الرا أكسوما أم محمد رياض الرا يسلمانو جرى غاري ساني فوينا نمني غافي جلقبا دور غافتمو أصلي انت لدين إسلام رياض الرا أصلي نلقى سامي ايه استاذ نلقى جزاك الله خيرا بارك الله فيك غافين جلقبا أكجتو yeroo Hassan ilmi Aliyyi jalqaba dhalatu abbaan isaa maqaa kan baaseef Hassan jalqaba irratti maqaa Hassan jedhamu kana abbaan hin baasnee fi eegas booda maqaan Hassan jedhu kun itti moggee yeroo inni dhalatu maqaan abbaan isaaf moggaase eenyu? والله يعني سنوات فين دقيقة الله أعلم. الله أعلم. هيه جزاك الله خيرا. يفهم غافين جدّب دورتوني أم محمد. حربنا اتفقاتها الله أعلم قالونا بدينا. أي جزاك الله خيرا بارك الله فيك. أم محمد قافي لما فاتن سقافت. أيوه. نمني
namni maqaa Hassan jedhamu kana Hassaniif moggaase eenyu? رسول صلى الله عليه وسلم. Hayyee. Asli. Ooyye. Rasuula sallallahu alaihi wasallam isaatitti moggaase. Rasuulaatu Hassan jee maqaa isaa moggaase. Hayyee. Asli gaafiin sadaffaa silaallatti gaafiin sadaffaa si dura deebisa. Gaafiin sadaffaa akki jettu maqaa qosaa ni beeytami maqaa qosaa Hassan keessaa tokko yookiin lama nuu himii jetti gaafiin sadaffaa. Hassan ilmi Aliyyi maqaan qosaa isaa maal jedhamu ture maqaaleen qosaa isaa maali tokkuma nuu himii yoo dandeessa. Wallahi tajaajila nama ni beeku warra gaafiin abaan garuu itti jajjabaadha. Jajjabdu jazaakillahu khairan galatoomii asli teenya Ummu Muhammad. أبو محمد. ما شاء الله أتي أم محمد حسن ما أبو محمد ما شاء الله قالتهم جزاك الله خيرا بارك الله فيك سلمانو هدو قالتهما ربي سن الرجالة دعوته تي في إسلاما كجلو المنما قري لما فاوجيني سرر توري قري لما فا ورهدو ججبا توري قافيلتنا والله ندي في استنجيت اللي يعدين بيخو قافين ججبتو تقو نمت فيديو سرتي سينا دبي سباتني قافين قري لما فاتي فدياتي تنجل كبا كيجتو yeroo Hassan dura dhalatu maqaan abbaan isaaf moggaase eenyu jedhama jetti obboleettii teenya aslii intala diin islaam hin beeku jette Allahu a'lam jette rabbiin ammallee itti haida'uu fi barakaa keessaa haa obboleettii teenya Ummu Muhammad immoo maqaan isaa Harbi Allahu a'lam jette maqaan Hassaniif yeroo dura abbaan isaa moggaase Harb jeeti moggaasee fi Ummu Muhammad sirritti arkattee jirti jechuudha maqaan abbaan Hassan Ali ibn Abi Talib yeroo Hassan dura dhalatu moggaaseef Harb jedhama obboleettii teenya Ummu Muhammad sirritti arkattee jirti gaafii cimtu turte silaa qabxii namaa kaayuu taate qabxii hedduun sii kaayee jazaakillah rabbi sirraa jaalatu rabbi sadarkaatee ol see hafuudhu siin jenna gaafiin lammaffaa kiyyattu Hassaniif namni maqaa Harbirraa gara Hassanitti jijjiire maqaa Hassan jedhu moggaaseef eenyu جنة قافنا يسال لما رسول ربي جانيت صلى الله عليه وسلم دي بسني حديث ديرا عائشة وديسي تخيستي يرو حسن دلتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم إيجا أبان حرب جي مقاسي بودا دوفي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مجاخي سمال مقاس تني جي قافنان علي حرب جيتي مقاسي جنان لا حربي متي مقانسا حسني جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مقاسا حسنتي اتي مقاسي جيجو مقا حسن جو خنا رسول ربي تيتو اتي مقاسي في إسالي دنجي جيجو دنجي يوني بيتني أفان روموتي يرو ilmoon dhalattu du'aa itti godhanii timira rasuulli akka godhu ture sunnati timira jiidhaa fuudhanii afaan kaayuuf afaan hin tuqanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam barakaa rasuula rabbii keessatti guddate Hassani rabbii isaa fi maatii isaatirraa haa jaalatu gaafiin sadaffaa tagaree kana maqaan qosaa Hassan ittiin beekamu eenyu jee jee gaafadhee obboleettii teenya asliin hin beeku jette Ummu Muhammad immoo maqaan isaa Abu Muhammad jedhamaa jette maqaan qosaa Hassan itti beekamu kan duraa Abu Muhammadi kan lammaffaa immoo sayyidu shabaabi ahli aljanna kan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam itti moggaase jechuudha rasuulli rabbi guyyaa tokko Hassanii fi Hussein nitti هما سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حسني في حسين دربوتوتا شباب ور جنتاتي سيدا شباب درجيس ور جنتاتي جئتي اتموغاسي يرو تك سيد شباب أهل الجنة جانيني مكان قصاخ كانت بكم أبو محمد جاني يامني جزاكم الله خيرا وبلهتي تيني أصلي انت لدين إسلام غافي تكا سر الديبستي سدين غافة تمتخيسا أم محمد موجها في سدين وسرتي ديبستين جفتي جرتي ربين برخاء علمي تيسن كيس يسنيها خايو هدو قالتهما إسلامين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قرية سدفات الدبري إن شاء الله قرية تنسيمني بكنا باني ولد ديبنا قرية سدفات سررت أركما وري سرر جرتنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله جزاكم الله خيرا شمران كينيا بقى نجيان دفتن مكاخي سنيفي بكي رابيل بلتن ناهيمان فوزي أبابية مكة راستا. اوكي نمني لما فا ريحانة عبد الودود مكرة.
warra makkaati walitti dhufe amma maashaallah makkarra hayyee jazakumullahu khairan baga nagayaan dhuftanii gaafiileen teessan lamaanuu isin lamaaniif dhiyaatu dhugaa yookiin soba jechuun deebistan tole dhugaa yookiin soba qofa fooziyaa dhageesse لا أستاذ إيه وأنا أقع جزاك الله خير اوكي هيه جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دعوتي تي في اسلاما كچلل منما غري صدفاتو سرر جرا غري صدفات ان خيستي وري قود فدچا جيرن فوزيا ابابي يا مكرا كسم ريحانا عبد الودود مكراي سلامانو چرا غاري هوناف نمني غافي جل قبا دور غافتمو فوزيا ابابي ياتي دغا يوخين صوب جيدي بيسي فوزيا غافين جل قبا اكي جتو حسن علمي علي مكه دلته مكه غدته جتي دغا مو صوب صوبة أستاذ هاي جزاك الله خيرا ريحانة صوبة صوبة هاي مكة تندلني نمني ندير ردو مكة دلته حسن مكة تندلني جاني هاي صوبة جاني غافي لما فا ريحانة دورة غافتما ريحانة غافي لما فا كيجتو حسن علمي علي هجرة دورة دلته دوغا مو صوب هجرة هجرة وصور رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكة راجر مدينات تهين قدانين على تيجة تجافين لقى مصاب مكة راجر مدينة قافي يو دقيسة نتيس ديبي سجرت يد يو قافين سينجل إيران سيدي بسر أيه أتيجس هموما سر دقيفة تولي هم نخون سري دمو سري متي أوكي قافين أكي جتو حسن علمي علي وصور رسول ربي صلى الله عليه وسلم مكرا غير مدينة هنغودانين دلته دوغا موصوب صوبة هاي فوزيا غير صوبة هاي قالتهم جزاكم الله خيرا اسلامانو غافي صدفة نما دورة دبتين جفتا تولي صوبا جدمو أستاذ سينو بعدين كان صوبا جدمو فوزي أبشر جزاك الله خيرا واني سين جتس دقيتين جرا إن شاء الله تيفنو تتمرر قول إن شاء الله ريحانة غافي لما فا صوبة جت مدوغا جت صوبة جت أستاذ صوبة جت جزاك الله خيرا فوزي أن دقين إن شاء الله نتوركسيتو دوغتي جلاجي جيرة ديفهم فوزياتين جزاك الله خيرا إسين اللين صوبة جت أتي اللين صوبة جت غافي صدفة فوزيا في أبادور دبتين جفت إن شاء الله أبادور سر الديبس تولي غافي صدفة كي جتو أبشر غافي صدفة كي جتو هنغن دنديت سجلي والفوريتين دبت إن شاء الله غافي صدفة كي جتو حسن علمي علي شنين إسا قريشي متيجت دوغا موصوب لا إذا دي غافت اوكي غافين غرو ديبيتي جرتي فوزيا حسن علمي علي قريشي متيجت غافين دوغا مصوب صوبا جدي اي غلطوما اسلامانو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم دعوتو تي في اسلاما كچلول منما غري صدفا خيسو ميساتوري غافين جلكباكي يتو حل حسن علمي علي مكه دلته مكه غدته دوغا مصوب جتي ديبيسان سري صوبا حسن مدينه دلته مدينه غدته تسري مدينة دلته مدينة قدته مكة تيمتي توله لغافي لما فا حسن المعلي هجرة دور دلته إيجا رسول ربي صلى الله عليه وسلم صوب جاني دي بساني سلمانو أحسن هجرة بود دلته جتشورا هجرة بود وقا صدفات دلته سلمانو سرتي دي بساني جران غافي صدفات عبا دور دي بسين جفتا جيه غافد حسن المعلي شني نساء قريشي متي يتي دي بسان صوبا مالف حسن المعلي شني نساء قريشي متي غرو شني نساء قريشي ده وبليتي تني ريحانة عبد الودود غافي صدفة دور دبته إسلامانو هدو غلطهم فنا فوزياني الصوبة جته غرو ريحانات دور دبته إسلامانو رب جزاك سنة سنة خفلو دعوتو تي في إسلاما كچلو المنما غري صديق سمي سنة تمرجرا يرو بقولنا باني ولتي ديبينو إن شاء الله بقولنا بو دغاغري أفرفا شنفا جهفا هنگ تربفا يرونو دقب ديني سيمنا هنگ سيتو إن شاء الله هنگ بقولنا غبابا فدنه ولتي ديبينو نگيتنو ترى
يا ربي يا الله يا خنو خنديني قام خيولي غنيه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله من جل قبا مكا ربي خودر سي مكا ساده تنا قلبيتي يبور سي فاروسي ملي ربي مال قبيون سفارسي يا خنفارون سالمي سفارس ددبسي ati farfamutana gabrotan gammachiise rahmata khetti robi warradin sabachiise turre sunna rasula tanqabso dan nugeese khana haqa khana dabse jannat ar-raif meese جنة خير قيسي أتما يا رحماني مخاسدين خناني يا ربي يا الله يا خنو خنديني يا ربي يا الله يا خنو خنديني قام خيولي قليه قبرو تركناني دين مدو يا رحماني بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة تي في إسلاما كجلو المنما أملي الرديبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك جرتنيتي سلامتان ورا جنتها إسن هادك قبدو سنين جتا خان هردفا جرتن تي في إسلاما كوبي والدرغومي برنوت إسلاماتي تنجيرو هند يرو تنرى يهجون سنيف ديبي دبرتو جزاكم الله خيرا كوبي تهنيتنا خيستي غاري سدي بقولنا دور خيسوم ميسني بقولنا غبابا باني ولد ديبني غاري أفرافات سرر رجرا غري أفرافا سيمنيتي بقولنا بودا ساكوما بقولنا دوراتي نشاطا نكتفوفنا هنگ ربي سندن ديسيتي بالبلا لمن كنرتي بالبلا سجنتا تنرتي والدرغوما اسنين جنة سدود وانغرا غري أفرافا سيمچوتي دبرة غرين أفرافا وري سرر جرتن السلام عليكم الو السلام عليكم سجلين غري أفرافا نتن دغيمتو السلام عليكم اوكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان شاء الله جزاكم الله خيرا بلين كينيا ورسر رجرتنا لغيسني سغلي نما توكو كفان دغه اختي مكان كينيو يسرا بلبلته جزاك الله بغنغي اندفته سورتي اختي سغلين تني ممرتي مكان كينيو سورتي أحمد سودين سورتي أحمد سويديني اوكي بالبل خوني سوا مورا ما فكاته ان شاء الله غوتمان ان شاء الله ديبينه غري افرفا غوت سيمن ان شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نمني سرر جرونجرا السلام عليكم بليتين تنيالين باته جرتي ربي الرجالته ان شاء الله هنقدر نديسنت ايمو في تليجرام ربي البلا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي سني على ان شاء الله غري افرفا سمت شفتيمنا دعوت تي في اسلاما كجلل المنما ان شاء الله هنغغرين قوبويته دفتتي وان خيس جرو ولدامنا واني الراها سو جرو وخلافه حسن المعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ربين دلغا ساغغاريهم د الراها جالتو زمن خلاف ما ساتي هنغدن ديني غبابينان والبرسيسا جربي فغافي في ديبي ساتيني ورين سغنتا دنر تيرماچو بربادن ان شاء الله بالبلا لمن ارمجل جرو خنا فرداتي اتيرماد اسنين جنة مي سغلي يو تولتي امني لالا غري افرفا سرر جرا وري سرر جرتن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله بقنا جان دفتن جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم والدرا دبا مقا خسني في بك إرابيل بالتناهمة ايش مكان كي يرجو بادرين انا مركز أخي سجل أنت أدنى باني سجل والفودي تكو صوتي والفودي إيرنا ديبي هلو مكان كي يرجو بادرين انا مركز أبي دامو
bilbila kee xiqqoo rakkoo qaba. Bakka jirtu sanirraa xiqqoo sosso'i inni mummuraa maqaa keetu sirriitti yeroo dubbattu walakkatti muree gama boodaa naa fide. Abdul Wadud jette moo Abdul Qadir jette sirriitti addanaan baane maqaan kee eenyu jette? Halo? Abduu Abaadir Makkarraa. Abeet. Nagaa Abduu Abaadir Makkarraa. Abduu Abaadir Makkarraa. Hayyee jazaakallaa amma sirriitti dhagayeema. Namni lammaffaa? Sooratti Ahmad Suudiirra. Okay, sooratti bilbila sirra murame moo ofumaa cuftee deebite? Laa hin muramte. Hin muramte. Hayyee galatoom jazaakallaahu khayran baarakallaahu fiik. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa garee afuraffaa wajjin turtii taasisuuf deemna. Sooretti Ahmed Swiidin irraa akkasuma Abduu Abaadir Makkarraa isaan lamaan warri garee afuraffaa keessatti qooda fudhachaa jiru. Galatooma isaaniin jecha inshaallah akka armaan gadii kanatti itti fufna gaafii jalqabaa namni dura gaafatamu Sooretti Ahmedi. Sooretti Ahmed gaafiin jalqabaa akka jettu Hassan ilmi Ali ibn Abi Xaalib hangam takkaaf yeroo hangamiif khaliifaa tahee ummata islaamaa hoogganuu ture jetti gaafiin tokkoffaa. Waggaa sadii. Hayyee galatoomii. Abduu Abaadir. Abeet. Hassan ilmi Ali ibn Abi Xaalib yeroo meeqaa fi yeroo turtii yeroo meeqaatiif waggaa meeqa takkaan ji'a meeqa takkaan haguma haa ta'u waliigalatti hangam takkaaf ummata muslimaa khaliifaa ta'ee hoogganaa ture. Ali Hassan ibn Abi Talib khaliifaa shanaffaadha. Hassan ilmi Aliyyi. Hassan. Aywa Hassan ibn Aliyyi khaliifaa shanaffaadha. Abdoo gaafii tiyya dhageesse. Xiqqoo sagaleen keessa hin dhaga'amu. Hayyee Hassan yeroo hagam takkaaf ummata islaamaa khaliifummaan hoogganuu tureen jedhe. Hassan. Baatii 8 naannuma akkasii hoogganaa ture. Baatii 8. Okay, tole galatoom jazaakallahu khairan baarakallahu fiik. Gaafii lammaffaa Abdoosii dura gaafatamaa. Hayyee. Hassan ilmi Aliyyi aangoo isaa eenyuuf dabarsee kenne? Muawiyaa ibn Abi Sufyaan. Hayyee. Sooretti Ahmed. Hussein. Husseiniif kenne. Okay. galatoomii jazaakallaahu khayran. Gaafii sadaffaa sooretti dura gaafatamaa. Sooretti ati Husseiniif dabarsee kenne jettee sababni Hassan ilmi Ali ibn Abi Talib aangoo isaa dabarsee nama biraatiif kenne maali? Sooretti. الله أعلم من بيكون. الله أعلم. قالتهم من سورتي جزاك الله خيرا. أبدو. آمين. أيه. أيوة. قافي دقيسة قافين سدفع كجتو معاوية أنجو دبرسي كنية قافي لما فا ولتي هداتك أبدي سببني حسن علمي علي بن أبي طالب أنجو إسا دبرسي معاوية في كنيف مال. سبب مخالفان جدا ترجمه. مخالفة إسان جدو ترجمه. أيين. مخالفة سنرة. واني قدون حسن يادي أنجو إسا دبرسي معاوية في كنيف مالي. واني قدون سببني قدان. هلو. 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 هاي قالتهم جزاك الله خيرا أبدو خيرنا رب سرا جالته. بارك الله فيكم دعوتو تي في اسلام ما كتقول لنا ما غري افرفا وجرا ونجرا غري افرفا ربنا راجالته غافين جلقب غرين افرفا غافتمت حسن هنگم تكاف خليفاته امه اسلام هوغنا توريجتي غافين سر علماء الدنيا تاخي خن جها
warri ji'a torbas jooni jira warri ji'a saddeetis jooni jira waa sadeen kanatti istirii keessatti dhagahama ji'a ji'a torba saddeeti ji'uma hanga kana bulchee obboleessa keenya abdoofni kannina obboleetti teenya sooretti Ahmad immoo waggaa 3 jettee sirrii miti abdootu deebisaa san arkateen ja'a. Gaaffiin lammaffaa immoo Hassan aangoo isaa eenyuuf dabarsee kanneen jetti gaaffiin lammaffaa abdoo Abaadir Mu'aawiyaa ibnu Abi Sufiyaaniif dabarsee kanneen jee arkate sooretti Ahmad immoo Hussein jettee isin sirrittiin arkanne. Gaaffiin sadaffaa sababni Hassan aangoo isaa dabarsee nama biraatiif laateef maaliifi jennee gaafanne bakka tanatti xiqqoo sakandii muraasaaf dhaabbachuun barbaada. Hassan ibn Ali zamana Isaa san khilaafaa hedduu ummata muslimaa jidduu ture rakkina hedduu du'a Usmaan booda wanni nagayni hin turre yeroo Aliyyiin jirullee Mu'aawiyaan akkasumatti hanga namni Uthmaan ibn Affaan ajjeese beekamutti hanga nama Usmaan ibn Affaan ajjeese irratti tarkaanfiin fudhatamtutti ani Aliyyiif illee mubaaya'aan seenu jee bakkuma jiru waakkatee mubaaya'aan seenne yeruma sanuu rakkoo hedduu ture Mu'aawiyaa fi Aliyyi jidduuttis walitti bu'iinsi hedduun ture hedduu ulamaan islaamaa irraa callisan bakka sani namni gariin keessa sasseenee walitti bu'iinsa isaanii san lallaaqee hanga islaama arrabsuutti illee gaha irraa of qusatan ulamaan hedduun lola hedduu bakka sanitti gaggeeffamee jira fitnaa guddootu dhalate zamana warri khawaarijaa islaama jeeqee sababa Uthmaan ibn Affaan ajjeesuutiin Uthmaan booda immoo wal dhabduma tana jidduu ammaas ummanni khawaarijaa Ali ibn Abi Xaalib ajjeesanii rakkoon hedduun uumamte zamana kanatti rakkoo san irra hedduu irraa callisutu wayya ulamaan hedduun taariikha kanarratti hedduu dubbatanii jiranii keessa seentanii dhageeffachuu ni dandeessan an keessa seenee walitti laaquu takka waan biraa irra dubbachuun barbaadu wanni guddoon Hassan Mu'aawiyaaf aangoo isaa dabarsee kanneef namuma islaamaatu wal dura dhaabbatee waliin loluu fi dhiiga walii dhangalaasuu jira. Zamana Ali ibn Abi Xaalib keessa sahaabota hedduutu wal dura dhaabbannoo tanaa fi walitti gaarrifannoo tana keessa huffaaza hedduu zamana rasuula quraana haffaze meeqatu wareegame. Tanaaf Hassan aangoo tiyya tanarra dhiigni ummata islaamaa hafuutu wayya jee rakkina deemu jirus waan hubateef jecha aangoo isaa kan sahaabonni 40 ol mubaaya'aa seenanii fi si jala deemna ati hoogganaa keenya jaanii abbaa isaa booda isa bakka buufatan inni immoo turtii ji'a 7 booda walumaa galatti Mu'aawiyaa walii galteerra gayanii waraqaan hedduun jidduu barreeffamte akka Mu'aawiyaan kitaaba rabbiitii fi sunnaa rasuula rabbiitii irratti ummata islaamaa hoogganu wantoonni hedduun godhamte Hassan aangoo isaa gadhiisee bakka jiru sanirra walumaa galatti fagaatee biyyallee jijjiirate jechuu bakka itti aangoon gaggeeffamaa turte saniin dubbadhu deebisaa biraa keessa jirti. Tanaaf wanni inni aangoo isaa gadhiisee kanneef dhiiga ummata islaamaa oolchuuf jecha sababa kiyyatti sababaan an aangoo irra jirutti namni biraa ka aangoo barbaadu naafi inni walitti buune ummanni islaamaa akka nu jidduutti diini isaanii hin buune jee sababa kanaaf aangoo isaa gadhiisee kanne rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam gaafa dura Hasan dhalatu itti akeeke ilmi kiyya kun harka isaatitti wal dhabdee islaamaa guddootu harka isaatitti furamuu ta'a sababa isaatitti dhiigni islaamaa kan dhangala'uu deemu sababa isaatitti hafaa jee rasuulli itti akeekee ture osoo lubbuun jiru rabbi dhugaa godhe Hassan sababa isaatitti dhiigni zamana abbaa isaa dhangalawee fi achi booda dhangala'uu deemulleen akka hafu taasisee jechuu Mu'aawiyatti sababa kanaaf kanne obboleettii teenya sooretti Ahmad gaafii tana guututti hin deebisne gaafiin xiqqoo jajjabdu dhiifama naa godha. Abduu Abaadir immoo gaafii lama sirri deebisee gaafii sadaffaa itti akeekee jira garuu sababni guddaan Hassan aangoo gadhiisee kanneef khilaafaa isaan jidduu jirtuuf osoo hin ta'in dhiiga islaamaa oolchuu fi aangoo isaatirraa bu'ee guutumaan guutu fadhinnaa isaatiin obboleessa isaatiitti ergee akkanaa an aangoo gadhiisuun barbaadaa jee sahaabota ashaabu shuuraa warreen jiran waliin wal mari'ateeti waan san kan murteesse.
Kanaaf akkasitti haa hubannu jazaakumullahu khairan taariikhni hedduudha. Akkasii gaa inshaallah garee afuraffaa abdoo qabxii lama deebisuun injifatee jira. Isin lamaan warri hirmaattan galatooma gaafii yoo jajjabaattes gaafii jajjabina kana keessa barumsa harkachaa deemna. Mirqaana isin jenna jazaakumullahu khairan inshaallah amma garee shanaffaa simachuu ni dandeenya. Garee shanaffaa garee ni jirti. Assalaamu alaikum warri sararra jirtanii. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah jazaakumullahu khairan baga nagaan dhuftan hedduu teessanii nu eedan dhiifama nu godhaa isiniin jenna baga nagaan dhuftanii nu of kolchaa isiniin jecha maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltanillee nu hima inshaallah. Abdallah Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadillah. Abdallah Riyaadirraa. Hayyee namni lammaffaa maqaan kee eenyu asirraa bilbiltoofti teenya? Maqaan kee Gannaalee Fatootii Kuweetirra. Gannaalee eenyu jette? Fatoo hayyee Kuweetirra. Hayyee isin lamaanuu galatooma jazaakumullahu khairan. Sagalee tiyya sirri dhageessanii? Ustaaz xiqqoo nyaata sagaleen ta'e. Hayyee Ummu Abdallah inshaallah. Hayyee anillee haga dandee sagalee oliin fuudhaa isinillee inshaallah haga dandeessan bakka shabakaan sirriitti isinii hojjettutti sosossawuu yaala inshaallah jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa garee shanaffaa hojiin sararratti argamna. Garee shanaffaa keessatti warri qooda fudhachaa jiru Ummu Abdallah Riyaadirraa akkasuma Gannaalee Fatoo Kuweetirraa. Namni gaafii jalqabaa dura gaafatamu Ummu Abdallaadha. Ummu Abdallaa gaafiin jalqabaa akki jettu Hassan ilmi Aliyyi eessatti du'e jetti. Hassan eessatti du'e? Biyya tamitti du'e? Iraaq. Ayyee. Galatoomi jazaakillahu khairan. Gannaalee? Iraaq. Ayyee. Galatoomi jazaakillahu khairan baarakallahu fiik. Gaafii lammaffaa Gannaalee dura gaafatama. Gannaalee Hassan ilmi Aliyyi qabrii tamitti awwaalame jetti gaafii lammaffaa qabrii inni itti awwaalame. Iraaq keessatti. Ayyee Iraaqii. Jettaale. Ummu Abdallah. Tole ustaaz. Gaafii lammaffaa akka jettu Hassan ilmi Aliyyi qabrii tamitti awwaalame jetti. Iraaq keessa fakkaatee Allah waalam ustaaz qabrii maqaa isaan dhagee. Allahu aalam Iraaq keessa ayyee galatooma jazaakumullahu khairan baarakallahu fiik. Gaafii sadaffaa Ummu Abdallah dura gaafatama. Gaafii sadaffaa akka jettu Hassan ilmi Aliyyi yeroo khilaafummaa isaa biyya tam magaalaa tam keessa jiraachuu ture jetti. Ustaazni jijjiitama dhiifama wajjira naatiif. Ayyee gaafiin sadaffaa akka jettu Hassan ilmi Aliyyi yeroo khilaafummaa yeroo ummata islaamaa hoogganaa ture turtii isaa san keessatti biyya tam jiraachuu ture biyyi inni jiraachuu ture. Hassan Iraaq moo ture ustaaz? Iraaq. Hayyee Gannaalee. Biyya Saudi Arabiyaa Makkaan keessa. Makka hayyee. Galatooma islaamaanu jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa akkuma amma hordofaa turtan kana garee shanaffaa keessummeessinee ture. Garee shanaffaa keessatti shamarran keenya iddoo wal dorgomuu turani. Gaafiin gareen shanaffaa jalqaba gaafatamte tan jalqaba Hassan ilmi Aliyyi biyya tamitti du'ee jetti. Isaan lamaanuu Iraaq ijanii deebisanii isaan lamaanuu hin arkanne. Hassan ilmi Aliyyi Iraaqitti hin duune bakki inni itti du'e Madiinaa Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallamitti du'e jechuu Madiinaa biyya Madiinaatitti du'e akkas taariikhni himutti Hassan ilmi Aliyyi Madiinatti du'e. Okay. Gaafii lammaffaa Hassan ilmi Aliyyi qabrii tamitti awwaalame gizee jettu silaa gaafii dura harkatan yaaluun gaafiin dura waan dogongora taateef gaafii lammaffaatis dogongora taati waan walitti hidhata qabduuf jecha Hassan ilmi Aliyyi bakki inni itti awwaalame qabrii sahaabota tan yeroo Madiinaa dhaqanii masgiida Nabiyyi ziyaaran isiillee dhaqanii namni ziyaaree laalu qabrii sahaabota Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam kumaatamni meeqa itti awwaalaman qabrii Baqii jedhamtutti Hassan akka awwaalame taariikhni dubbataa jechuu.
Hassan yeroo aangoo isaatirra ture biyyatam taa'ee islaama hoogganuu ture jennee gaafanne. Hassan yeroo aangoo isaatirra ture biyya Iraaq keessa taa'eeti islaama hoogganuu ture. Obboleettiin Ummu Abdallah gaafii dhumaa qofa harkatte gannaaleen guutumatti hin deebisne. Ummu Abdallah gaafii dhumaa san harkatte. Hassan yeroo aangoo irra ture san biyya Iraaq keessa ture achirraa taa'ee islaama hoogganuu ture. Abbaan isaatillee achuma ture achitti wareegame biyya abbaan isaa itti wareegame san jechuu akkasi. Jazaakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Wal dorgommii tanaa namni injifate obboleettii teenya Ummu Abdallah gaafiilee sadeen keessaa takka deebisteetii injifatte rabbi irraa haa jaalatu. Kuufa biyya Kuufaa keessa taa'eeti waan san ilaalu ture. Biyya Kuufaa keessa taa'eeti islaama hoogganuu ture. Iraaq magaalaa Kuufaa. Wanni amma uummanni Shiicaa odeessu achitti mataan isaa muramee achi dhaqee miilli isaa muramee achi dhaqee gateetiin isaa muramtee achi dhaqee Masriis dhayitu qabrii Hassanii jira siin jaan Iraaqis dhayitu qabrii Hassanii jira siin jaan akkasuma Iraanis dhayitu qabrii Hassanii jira. Warri Shiicaa waa hedduu fakkeessa. Yamanii illee dhaban qabrii warra Ahlul Beeytii tana ni himatan akka namni ziyaaruu fi biyya Masriitillee qabrii Husseenii jira faajaanii namni dhaqee ziyaaruu ture. Tanaafuu Hassan wanni inni Madiinatti du'eef akkuma dura dubbanne yeroo turtii ji'a 6 hoogganuu ture san keessatti rakkina deemaa jiru sirritti hubatee xiinxalee du'aa rasuulaatilleen isaa qeebalamtee aangoo isaa guutuutti gadhiisuuf murteessee Mu'aawiyaa waliin wal dubbatanii aangoo isaa Mu'aawiyatti dabarse. Hassan ilmi Aliyyi walumaa galatti biyya Iraaqirraa guurratee waan qabu hunda guurratee maatii isaa waliin Madiinaa Rasuula Rabbiititti deebi'e. Gaafa Madiinatti deebi'u achi taa'ee Madiinaa Rasuula Rabbii tanatti ibaadaa godhuu eegale. Guutuutti waa'ee siyaasaa fi bulchiinsaa keessaa ba'ee rabbii isaa gabbaruu ture hanga duutii itti dhufte tun immoo summii akka nyaachifaman namni hedduun illee ni dubbata. Mu'aawiyaarraan bitamanii dhufanii summii nyaachisan jaanii waan akkanaa tana walumaa galatti Hassan ilmi Aliyyi eega Kuufaarraa bahee zamana dheeraa taa'e booda Madiinatti akhirame. Madiinumatti qabrii sahaabootaa Baqiicitti awwaalame. Isinin jenna gara gaafii dhumaa garee dhumaatitti dabarra. Gareen dhumaa garee jahaffaati. Warri sararra jirtan assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa barakatuh. Masha Allah jazakumullahu khairan. Baga nagaa dhuftan maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan himaa. Xiqqoo sagaleen hin fagaatu ustaaz. Hayya jazakillahu khairan. Ukhti oliin kaasa inshallah atillee sososee akka neetworkiin sii hojjetu maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan himaa. Maqaan kiyya Zuleyka Abdul Jabbar jedhama Makkarraa. Zuleyka Abdul Jabbar hayyee. Namni lammaffaa? Sakittii Fallaanaa Kaayirorraa. Hayyee Sakittii Fallaanaa. Inshaallah. Kaayiroo. Hayyee. Jazaakumullahu khairan baarakallahu fiikum daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa garee jahaffaa wajjin sararra jirra. Garee jahaffaa tana keessatti warri qooda fudhachaa jiran Zuleyka Abdul Jabbar Makkarraa akkasuma Sakittii Fallaanaa Kaayiroo magaalaa biyya Masriitirraayi. Isin lamaanuu baga nagaan dhuftan hedduu galatooma. Deebisaan teessan dhugaa yookiin soba jechuun deebistan gaafiilee gaafatamtaniif tole. Inshaallah. Gaafii jalqabaa namni dura gaafatamu Zuleykaadha. Zuleyka gaafii jalqabaa kijattu Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam Hassan ilma Ali ibn Abi Taalibiif akaakoo taha. Dhuga moo soba? Nageenne. Rasuulli Rabbii Hassaniif akaakoo taha. Dhuga moo soba? Hassan akaakoo. Rasuulli Hassaniif akaakoo tahaan je. Rasuulli akaakoo Hassan. Hayee garuma hundattu. Dhugaadha. Dhuga haaya galatoom. Takkitti Fallaanaa dhuga haaya. Takkitti Fallaanaa gaafii lammaffaa siitu dura gaafatamaa. Hassan ilmi Aliyyi duree shabaaba jannataa jedhamu yaamamuu ture. Dhuga moo soba? Dhuga. Zuleyka Abdul Jabbar. Hayyee. Gaafii dhageessee hin dhageenye? Hin dhageenye. Okay, walumaan dhageeffadha inshallah. Gaafii lammaffaa kijattu Hassan ilmi Aliyyi
duree yookiin dura bu'aa shabaaba warra jannataa ja'amuun yaamamaa ture jetti. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Dhugaadha. Haya. Gaaffii sadaffaa isin lamaanuu abbaa dura dubbatee injifata tolee? Inshallah. Sagalee jalqaati garuu ustaas. Ayyee. Gaafiin sadaffaa akki jettu gaafiin dhugaa yookiin soba jechuun deebistanii. Hassan ilmi Aliyyi dubartoota hedduu fuudhuu jaalata akkasuma dubartoota hedduu fuudhee jira. Dhuga moo soba? Soba. Eenyutu dura deebise? Soba. Eenyutu soba jee? Ana Zuleekaadha soba jedheen. Soba jette. Hayya takkitti bal'aa dhaatee maal jette? Dhuga moo soba? Sobaan jettas. Maa jijjiirte duraan dhugaa jette? Dhugattiin siidhiisa moo sobattiin siidhiisa? Ustaas garuu gaafii akkatti tanan beeku. Hayya dhugaa yookiin soba jee? Irra deemee gaafina. Hassan ilmi Aliyyi dubartoota hedduu fuudhuu jaalata akkasuma dubartoota hedduus fuudhee jira jetti gaafiin sadaffaa. Dhugaadha ustaas. Dhugaa. Hayya galatooma isin lamaanuu. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دعوتوتا تي في اسلام غري جافا على خنان غجيسنا غافين غري جافات فديها تتنجل قبا رسول ربي حسن اخاخو تهاجتي دوغا سلامانو سرتي اركتني جراني غافين لما فا حسن دوري شباب جنتا جامون يامو توري دوغا اسينس دوغالا غافين صدفا مو تهدي تخاف لني سالين لين ان تاريخ مراين اركي وان تاريخ دبدراين بريسه حسن dubartoota hedduu fuudhuu jaalataa akkasuma dubartoota hedduu fuudhee jira jetti gaafiin deebisaan isii immoo dhugaadha. Obboleettii teenya Zuleykaan soba jettee takkittii fallaanaa dhugaadha jettee isii harkate takkittii fallaanaa gaafii sadeenuu sirriitti deebistee jirti. Zuleykaan immoo Zuleykaan soba jettee gaafii soba jettee san dhabde gaafiin sadeenuu dhugaadha. Tadhumaa tana asirratti taaliqa isinii godhee nageetti adda jennaa Hassan ilmi Aliyyi akka khoflan taane taariikha dubbata. Hassan ilmi Aliyyi zamana isaatitti dubartoota hedduu fuudhe akkasumatti dubartoota hedduu hiikee jira taariikhni hanga abbaan isaa dhufee warra Iraaqitti ilmi kiyya kuni dubartoota hedduu fuudha akkasumatti dubartoota hedduu hiikuu heddummeessa yoo inni dhufee dubartii fuudhuu fi isin gaafate intala teessan ittiin kanninaayii jee warra Iraaqitti yeroo akkana dubbatu yaa amiira al-mu'miniin yaa Ali ibn Abi Talib nuti rasuula rabbiitii wajjin soddaa tahuu barbaanna Hassan ganamaas yoo dhufee galgalaas dhufee intala teessanii fuudhuu barbaada jee nuti numa kanninaa fi ja'an warri Iraaq akkasitti sabaa sanitti dubartoota hedduu fuudhee taariikatu dubbata waan kana tanaaf gareen jaffaatis galatooma warri hanga ammaa turtiin wajjin taasisaa turtan hundinuu galatooma isiniin jenna jazaakumullahu khairan barakallahu fiikum wal dorgommiin barnoota islaamaa tan guyyaa arraa kana fakkaata inshaallah torbaan dhufu immoo maalii walitti deebina amma murteessuu hin dandeenyu torbaan dhufu maal akka barannu inshaallah anumaatu isinii fidee dhufa seenaan rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam dhaloota isaatirraa ka'ee hanga mucaa inni akaakoo ta'uufitti hanga amma fakkaatti khilaafaan islaama Hassan irratti raawwatamte rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo lubbuun jiran khilaafatu ummati 30 sana je khilaafaan ummata kiyya waggaa 30 zamana khilaafaa boodamoo zamana mootummaatu eegalamaa je Muawiyaan khalifa islaamaan jaamu mootiidha mootii ta'ee ummata hoogganaa ture khilaafaan islaama Hassan irratti xumuramte Hassan immoo waan Abu Bakarii fi Umarii fi Uthmaanii fi abbaansaa bulchaa turan sanii walitti dammaramtee jiini jeheen inni bulche san hadiisa rasuulaa gaxxamte waggaa 30 guutte tanaaf khilaafaan islaama Hassan irratti dhaabbatte achi booda immoo mootii islaamaati mootota islaamaatummaan mootummaatu eegalame tanaaf warri nu hordofaa turtan galatooma daawwattoota TV islaamaa qaceelal manamaa akkuma beekamu TV'n islaamaa yeroo gabaabduu booda saatalaayitii irratti bahuuf qophii isaa hunda xumuratee akka ajaa'ibaatiif qopheessee if tolchu jira rabbi subhaanahu wa ta'ala Nooveembar 2 nu haa gayu warri TV islaamaa saatalaayitii irratti arkuu barbaadan hundi ji'a tokko guyyaa 27 qofaa nu hafe amma har'a guyyaa 25 waan ji'a tokkoon geenyeetu hafe
qophooytanii akka nu eeggatan gamanumaan isin hubachiisna. Warreen bakka jirtan hundatti isin dhufnee ganaa gargaarsa TV Islaamaatiif isin gaafachuu teenya biyyoota Arabaa biyyoota Ameerikaa keessa akkuma torbaan kutee warri Oreeganii fi warri Siyaatil TV Islaamaa cinaa dhaabbatan qabeenya hedduu TV Islaamaatiif gumaachan warri Siyaatil fi Oreegan jirtan hedduu galatooma hedduu nu boonsitan hedduu TV keessan bira dhaabbatanii warra jalqaba Minnesotaatti aanee TV Islaamaatiif gumaacha guddaa godhe warra Siyaatil fi Oreeganii Rabbi subhanahu wa ta'ala qabeenya isin torbaan dabre TV Islaamaatiif baastan dachaa godhee bakkatti isin haa deebisu warreen isteetota Ameerikaatii fi biyyoota alaa akkasuma biyya Arabaa keessa jirtan yeroo gabaabduutti sagantaa teenya tartiiba godhannee bakka isin jirtanitti dhufnee isin ziyaaree TV Islaamaa wajjin wal isin barsiisnee TV Islaamaatirraa qooda isin fudhachiisnee bakka isin jirtanitti bakkoota hedduutti istiidiyoo TV Islaamaatillee dhaabne akka isin istiidiyoo teessan san gargaartan isin goona hangasuu qaama qalbiin nu eega warri Minnesotaa fi naannawa isii argamtan November guyyaa lama TV Islama istiidiyoo saatitti New Brighton masjida Abu Hurairaatitti dhufnee waliin eebbisnu guyyaa November lamaati TV Islama satellite rabbaana dhuftanii sagantaa bareeduu tanarraa akka qooda fudhatan maqaa rabbiitiin isin afeerra waan nu daawwattaniif galatooma hada wabillahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin salli allahumma wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. baga dhuftee sisimannaa hojii fi islaama dhaamsa gaarii beeytotaa fi hayyootaaf culaama dirra arkachuu si eeggannaa hawaasni assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baga nagayaan nu dhufte sheekotaa fi sin jannaa TV Islaamaa fagaanne arraaw kunoo carraar kanne baga walibbaane كيساف ألان توكوتاني بقى والأركان يا إسلام من نورك أبي خافني شيكان خينيا ديني فتم سوتا كان إفني همين يا قبر ما فوجي سام فجافني شنين سال أنكوران نجلا أخافني تاو إتغوري بشانيس أبافني جلدي ساكر كرو بار إتلكفني عرفيري غري إجدار بافني فري جنتنا خيسي سيفغلي إممان شيكوتين خبابوچي خلي سبب بان إردي نفسبت دولف إنينتي أفسي دين صاحبك علي يا دلوتا قبي دبين سكرما انكوري غافسي فراهيغا أما فري بلسما هولاتي دنتما بغا نغيان دفتي يا TV إسلاما ميديان همنا ميديان إرّيدا ميديان إجافي غرّ حواسة كوتي ايين حواسني خينيا خمني صوتا هديان تيسن TV إسلاما ندقبو إسا يرو إسن دقيسفنو غمّچو قداتو نتي دقهما يرو أمان تنا خيستي فيسي سمان ميديا حواسة توقف نياتا في أباتي قديمتيو جنة وقراهم فقاني خانوما بورا قدچونغا TV إسلاما حواسة خينيا منتي لكبه أمنتي إسا برسيسا حيوتا في شيكن كينيا ولتي نفدوف قبي إسا تمريتي أرغما سغنتالي تينيا اسم برانغهوف ويالي مراسا قفاتو نففا وياك اللين سرتي أولباني منا خيسانتي إسن تقبنو بيلما مراميك أبامي دقهو بربادو إيجين نوفمبر ويا لما برا إبادي دمي في خلق السقل يوكين سداسا ويا لما برا إبادي دمي في خلق السقل يوخانيس ربيع الأول شني برا إبخل أفري في أفرتمي تكا ويا بايلما خينيا هاته إن شاء الله أكا أولبانين درسي تنينو أرغشولا قلبي كيسن حارو فجا ريموت كيسن حركر رتدي فجانو إيغا إسنين جنة TV إسلاما يوسمتن أما شيكو تافي علمو تاخين الرافقاني الراوخنو جرار كني بغا والباني كيساف ألان توكو تاني بغا والأركاني